Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirjirtu ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan nagaa jirra alhamdulillah. Har'a keeka wajjin dalaynaa koottaadha. Keeka dalaguu fi wanni qopheeffadhe kun martinuu keeka dalaguudha fi akkuma asitti argitan killee lama asitti naqadha. Ammas sukkaara tokko asitti naqadha. Ammas zayitii tokko walitti naqadha. Ammas kun bishtaadha. Darabeenillee kunooti ingiliffaallee kunoo kireemaa jechuudha. Asitti naqadha. Hundee isaatu kun harka tokkoon waan jawaala qabu jiruuf beekanii akkasitti natti hin tolle. Kun amma asitti boofadhee jira kun akkuma argaa jirtu akkana jechuudha. Bikiin soodadha. Ana asitti godhadhee jira sarara mankaa tokko. Kunis bikin booderiidha. Asitti godhadhee jira mankaa tokko. Kunis qarafaa bullaadha. Kun asitti godhadhee jira mankaa tokko. Kun ammootu heela jechuudha. Heela maxohoona kan bunatti godhasanii mankaa xiqqishoo takka godhadhee jira. Qopheeffadhee jira kana jechuudha. Kana guutuu asitti naqa. Eegas booda kunoo tuni barreeffamni isii vaanella jedhamti. Ishii tana buqqifachuu fi dhiifama. Isii bankaa haga mankaa takkatti xiqqoo sana geettutti qiyyattanii ani bilbila akka baafnatti hin tolle hagatti tanatti buufatanii jechuudha. Yaani xiqqoomatti buufatanii haga mankaa xiqqoo takkatti geettutti buufatanii jechuudha. Haala kanaan itti gootanii akkuma asinitti argisiisaa jiru kanatti asitti ammoo dhuftan daakuudha. Daakuu adii bullaahaa jechuudha. Akkuma beektan daakuun daakuu malee waa jechuun dalagamu kun tokko isa lama itti gootanii jechuudha. Kunoo immoo isa lama itti godhuuf jira. Kunoo isa lama itti gootanii eegas booda meeshaadhaan waliin dhooftanii jechuudha. Kunoo meeshaan kana fakkaata. Haala kanaan waliin dhooftanii anamma bilbila harka tokko qabachaa waan jiruuf natti hin tolle. Haala kanaan waliin dhooftanii egaa haala kanaan waliin dhooftanii kunoo asitti immoo samoora bishaan xiqqoo ho'aa keessa kaa'ee firee isaa keessaa guuree jira. Kunoo akkuma argitan firee kunniin kan keessa isa baasee gatee jira. Isa 20 walitti godhadhee amma immoo asitti naqadhaa jechuudha. Walitti gadi haala kanaan naqadhaa. Kunoo haala kanaan wajjin dhaha jechuudha. Natti hin tolle dhiifama. Haala kanaan jechuudha. Natti tolle waan ta'eef haala kanaan ana natti hin tolle jechuun bilbila harkaan qabadha waan ta'eef haala kanaan waliin gaane. Egaa haala kanaan waliin gahattee hunda isaatu haala kanaan egaa hunda walii gahee sirriitti waliin dhooftanii harka lamaan osoo qabatanii bareeda. Ani garuu harka tokkoon bilbila waan qabuuf natti hin tolle. Amma kunoo haala kanaan qopheessaa jira. Waan itti naquufidha jechuudha. Kunoo waan kanatti naquu fi haaluma kanaan amma fuudhee asitti naqaa jechuudha. Kunoo akkuma argitan haala kanaan itti naqaa. Ammas haala kanaan itti naqaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kanatti itti naqaa. Rakkoon qabu bankadhaan keessa qicaatti naqaa.
haala kanaan kanaaf illee itti naqaa jechuudha. Akkasii haala kanaan hundasaa kan hafeetti gadi buusaa jira. Haala kanaan itti xumure haala kanaan jechuudha. Kun haala kanaan xumuree jira jechuudha. Kana fakkaataa amma furuura keessa kaa'aa jechuudha. Kun furuurnis kana jala bichaan itti qabsiifama. Haala kanaan keessa kaa'aa jechuudha. Jala bichaan itti qabsiifama. Haala kanaan gahee jira. Yoo isinitti tole waliif dabarsaadha. Akkasumas akkuma baratame share waliif godha, like godha, subscribe godhaadha. Yeroo biraa waan biraa qabadheen dhufaa jechuudha.